egaa addi bilisummaa Oromoo gamtoomee ilaa fi ilaamee xiinxala sammuu yookaan immoo ilaalcha sammuu siyaasaatiin kan taliigamuudha. Kana yeroo jennu dhaabbilee siyaasaa Oromoo kanneen mirga saba Oromootii fi Oromiyaaf falman hunda hanga akeekaa fi kaayyoo saba isaanii irraa hin gorinitti kabaja olaanaa qabaafi. Haa ta'u malee ololli dhaabbilee siyaasaa Oromoo maqaa qabsoo Oromootiin hoogganaman dhaaba adda bilisummaa Oromoo gamtoomee irratti deemaa jiru waan hedduu takka qabsaa'oota irraa hin malle waan ta'eef sirni akkasii sun qabsoo Oromoo waan laamsheessuuf dhaabbileen gochaa akkasii irratti bobbaatan akka irraaf qusatan dhaamna jechuudha. Egaa sabni tokko akka sabaatti ummanni tokko akka ummataatti qabsoo isaa yeroo geggeeffatu mirga hiree murteeffannaa saba isaa irraa ka'ee hanga mirga ofii goonfachuu danda'utti qabsoon isaa yeroo kamuu addaan hin citu. Addi bilisummaa Oromoo gamtoomes sagantaa isaa galmaan gahachuudhaaf mirga hiree murteeffannaa ilmaan Oromoo kan jedhu tamanna. Egaa kalee irraa kaanee hanga har'aatti yeroo qabsoo adda bilisummaa Oromoo geggeessinu qabsoon keenya galma akkasiin geettuu fi hegeree keenyaafis ummata keenyaafis biyya teenyaafis xiinxala siyaasaa ammayyaawaa fi haala yeroon gaafattu wajjin deemuun barbaachisaa kan jedhutti amannaa jechuudha. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo immoo kanneen xalayaa ragaa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa irraa argattan fi kanneen hin argatinis biyya teenya ummata keenya gabrummaa jalaa baasuuf hegeree saba keenyaa tasgabbii fi bilisummaan jiraachisuuf nageenya Oromiyaa keessa jiru mirkaneessuuf tokkummaan saba kanaa barbaachisaa kan jedhu amanuun barbaachisaadha. Maaltu barbaachisa? Tokkummaa yeroo jennu egaa adda bilisummaa Oromoo gamtoomee akkuma waliin beeynu dhaaba tokkummaa saba Oromoo, tokkummaa dhaabbilee siyaasaa Oromoo, tokkummaa qabsaa'oota Oromootti amanu. Garuu har'a yeroo boordii filannoo biyyoolessaa irraa xalayaa kana argannu osoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bu'aacii hedduu keessa waliin qaxxaamurre wajjin bakka tokkotti arganne gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Ta'us garuu har'as akkuma kaleessaa murnoonni tokko tokko qabsaa'ota Oromoo irree isaanii yookaan humna isaanii beekumsaa fi dandeettii isaanii gara tokkotti deebi'ee akka humni isaanii jabaatu hin barbaadan waan ta'eef dantaa dhuunfaa isaanii galmaan gahachuuf warri socho'u akka dhaabni kun walitti deebi'ee hegeree saba kanaatiif murteessu hanqisanii jechuudha. Egaa ummanni Oromootis waan kana hubatee dhaabbilee siyaasaa Oromoo tokkummaa saba kanaa dhiibuu irratti hojjetaa jiran hubachuudhaan xiinxaluudhaan hegeree isaatiif yaaduudhaan isa kana akka gaariitti hubatee ofirraa tiisuun barbaachisaadha. Dhuma irratti immoo xalayaan nuti arganne jeneraal koo egaa feesbuukiin kee har'a waan adda addaa jedha. Xalayaan nuti arganne isuma ati argatte sani keenya warqiin qabu. Kanaafi hinaafummaan galman ga'u. Hinaafummaan galma nuuf ceesisu. Kan nu ceesisuu danda'u yoo dandeenye bakka tokkotti tokkoomne yoo dadhabne immoo garaagarummaa keenya walii kabajneeti galma silaa barbaannu gahuu dandeenya ka jedhutti amanna. Kanaaf kunis gurra si haa buutu siin jedha. Galatoma.